Guyyaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Abdii Inspire kan taatanii. Egaa guyyaa har'aa keessatti kan wanta isinitti agarsiisu maalidha? Sababa viewun Itoophiyaa keessatti amma yookiin YouTube tootaalii irratti viewun gadi bu'eef maalidha? Sababoota viewun yeroo kanatti irratanii fi isiniif dubbadha jechaadha. Guyyaa har'aa keessatti jechaadha. Kanaaf chaanaalii keenya Abdii Inspire yookiin Horroo Iskuulii subscribe gochuutiin guyyaa har'aa amma xumura viidiyootti jechaadha. Sababa viewun Itoophiyaa keessatti gadi bu'e yookiin sababa YouTube irratti viewun gadi bu'eef jechaadha ilaaluu dandeessu jechaadha. Appii akkamii fayyadamuutiin Itoophiyaa keessa teessanii akka viewun dabaluu danda'u yookiin immoo chaanaalii isin ilaaltan sunii fi akka maallaqni galuu fi danda'u akka inni galee argatuuf yookiin Itoophiyaa keessa teessanii akkamiin viidiyoo YouTube irratti ilaaluu dandeessu akkasuma viewun keessan akka gadi hin buuneef maal gochuu qabdu kan jedhu sababoota tokko tokkoon isinitti agarsiisa har'a jechaadha. Egaa hanga xumura viidiyoo kootti nu waliin tura keessumattuu YouTuberoonni jechaadha. Baay'ee isin barbaachisa waan ta'eef seeronni kuni guyyaa har'aa ilaaluu qabdu jechaadha. Hanga xumura viidiyoo kanaatti ilaaluu qabdu jechaadha. Maaliif jennaan argaa jirtu yeroo kana keessa ji'oota kana keessa baay'ee gadi bu'ee jira. Viewun argaa jirtu view guyyaa torbatti guyyaa 13 torbee lama keessatti ji'a tokkotti amma kalaalamaa jiru. So sababa maalidha? Kun akkas ta'anii sababa maalidha? Sababa maaliiti gadi bu'an viewun kun kan jedhuuf waliin ilaalla waan ta'eef jechaadha. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaala. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina. Galatooma turtii gaarii. Guyyaa akkam jirtu hordoftoota kabajamoof jaallatamoo chaanaalii Abdii Inspire yookiin Horroo Iskuulii kan taatanii. Egaa guyyaa har'aa wanta isinitti agarsiisu chaanaalii keenya irratti jechaadha. Yeroo kana keessa YouTube'n wantoota guguddaa fooyyessee jira jechaadha. Wantoonni guguddaan fooyya'an kun maal inni yoo jettanii tokkoffaa YouTube Studio seenee isinitti agarsiisa jechaadha. Fakkeenyaaf viewun yeroo kanatti baay'ee gadi bu'ee jira jechaadha. Ji'oota kana keessatti viewun baay'ee qannasee jira yookiin irratee jira jechaadha. Viewun chaanaalii tokko irratti jechaadha. Garuu immoo gabiin chaanaaliin sun gashuu baay'ee dabalee jira. Viewun yoo xiqqaate chaanaaliin tokko maallaqa inni gashuu danda'u baay'eetii guddatee jira jechaadha. So har'a wanta isinitti agarsiisu inni guddaan maalidha? Arguu dandeessu isinitti agarsiisa jechaadha. Viewun addooma hundumaatiidha. Baay'ee qannasee jira. Akkamiin viewun qannasee maallaqni dabaluu danda'e kan jedhuu fi guyyaa irraa deebii gabaabaa isiniif kennuun barbaada jechaadha. Egaa viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluu qabdu. Egaa guutummaa chaanaalii kanaa keessa seenee isinitti agarsiisuu nan danda'a. So egaa inni guddaan akkaataa itti viewun xiqqaatee maallaqni immoo dabaluu itti danda'e yoo jiraate sababni guddaan jechaadha. Iskiriinii irra akkuma agartan kana jechaadha. VPN wanti jedhamtu jirti. So kun argaa jirtu VPN dha jechaadha kan hin fayyadamaa jiru. Location koo tootaalii Virginia kan jedhutti qeyyereen jira. So appii kana akkamiin fayyadamuu dandeessu? Biyya Itoophiyaa keessa teessanii free taatanii YouTube fayyadamuudhaaf, YouTube ilaaluudhaaf akkasuma namoonni hedduu chaanaalii keessan karaa salphaa akka isaan ilaalaniif isinillee Itoophiyaa keessa teessanii VPN kanaan Facebookii akkasuma YouTubeii waan barbaadan jechaadha. TikTokii waan barbaadan irratti maal hojjechuu dandeessu? Biizinesi hojjechuu dandeessu. VPN kana eessarra daawwachuu gochuu dandeenya. Maal fakkaataa isinitti agarsiisa jechaadha. Kunooti VPN Super kan jedhu kana jechaadha. Eessarra daawwachuu gootu Play Store irra seenuu dandeessu jechaadha. Play Store kana yeroo tokko Play Store bilbila keessatti search gootu isiniif fida. Haala kanaan yeroo tokko keessa seentu. Egaa bakka kanatti amma maal jedhee isinitti maqaasa Super VPN dha. Jalqaba irratti VPN kan jettu fidelii sadii qofaadha. VPN kan jettuu fi itti fuftanii immoo Super kan jedhu barreessitu jechaadha. So oriijinaalii isaa kunuunsa qabdu search gootanii kaastu jalqaba irra jira jechaadha. 2023 jedhee addaan irratti barreeffamee jira. Kana bantu daawunloodii erga gootanii booda open jechuu dandeessu. Openiitiin jalqaba iskiriinii irra kan jiru kana jechaadha. Iskiriinii irra kan amma lokeeshinii tootaalii qeyyeree jira. Egaa appiin kuni dirqama gaafa laaltanii piroomooshinii sanarratti in hojjeta jechaadha. Appii sanadha. Dirqama piroomooshinii sekondii muraasa laaltuu fi argaa jirtu. Egaa irratti konneektii ta'ee jira jechaadha. Lokeeshinii koo qeyyeree jira. Lokeeshinii koo garee isaatti qeyyeree jira jechaadha. Lokeeshinii barbaadan qeyyeruu dandeessu. Kunoo Fireensi jira. Singapore kan jedhu jira. Kan barbaadan irratti qeyyeruu dandeessu. Yoo barbaadan irratti konneektii godhee sana ilaalchuu kan danda'a. Fakkeenyaaf gara Fireensi jira jirru argaa jirtu. Egaa maastaa
close jettanii baatu jechaadha. So haala kanaan argaa jirtu VPN kun amma gara Frenchiitti jijjiiree jira jechaadha. Amma kan YouTube seenuu danda'u Frenchiidha jechaadha. Biyya Faransaay ta'ee jechaadha. Haala kanaan iimeeliin biraatiin inni seentanii sa'aatii hojjechuu ni dandeessu. Iimeelota qabdaniin haala kanaan qixxeeyyaaraati promotion yookiin maastaawoqaa irratti ilaalaa jechaadha chaanaalii keessan irratti. Yeroo gadhiisanirra VPN kana qiyyaruutiin gadhiisuu qabdu jechaadha. Kanaaf YouTube'n yeroo kanatti seerota hedduu fooyyessee jira jechaadha. Chaanaalii irratti viewun baay'ee gadi bu'ee jira. Kanaaf sababoonni akka Itoophiyaa keessatti immoo seenneen ilaalle nu taasisan jechaadha. Akka seenneen ilaalle YouTube'n akka aktiivii ta'een hojjennu nu taasisan keessaati VPN kana fayyadamuu qabdu jechaadha. VPN kana fayyadamuu qabdu. Kana booda jechaadha VPN kana yoo fayyadamtanii maastaawoqaan ilaalamuu danda'a. Itoophiyaa keessa teessanii biyya feetan teessanii baay'ee maastaawoqaa ilaaluu dandeessu, waan barbaadan ilaaluu dandeessu jechaadha. Kanaaf VPN fayyadamaa isin jechuun barbaada.